Ashamaa dhaggeeffattootaa fi kabajamtoota maatiiwwan miidiyaa Kiilolee. Miidiyaan Kiilolee odeeffannoowwan wayitaawaa ta'an qabatee jira. Turtiin keessan hammadhuma qophii keenyaatti nu waliin haa ta'u. Shororkeessaan naannoo Amaaraa Boko Haram fakkaatee argamuuf yaalii gaggeessaa jira. Oduu keessan nu qaqqabdeen faannoo lubbuu naftee jirtu Boko Haram fakkaatanii argamuuf yaalii gaggeessaa jiraachuu dhagahame. Faannoon uummata naannoo Amaaraa fi ollaatti argaman yeroo dheeraa hiraarsaa turuun ni yaadatama. Yeroo ammaan kana tarkaanfii raayyaan irratti fudhachaa jiruun miidhamuurraan kan ka'e harcaatuun ishee saba nagaa irratti shira haaraa xaxaa akka jirantu odeeffame. Kana malee ajajaan isaanii kan ture Zammanii Kaasee lubbuun darbitee oduun jettu naasu isaanitti naqee jira. Zammanii Kaasee torbee darbee rukutamuu isaarraan kan ka'e maddi odeeffannoo keenyaa nu ibsiteetti. Zammanii Kaasee torbee darbee rukutamuu isaarraan kan ka'e akka maddi odeeffannoo keenyaa nu ibsetti dandamachuu dadhabeera. Kun gola ja'uusaa keessatti shira haaraa uummachuun akka socho'aniif isaan kakaasee jiraatus olaantummaa seeraa yeroo ammaa jalqabeen tarkaanfii jabaan akka irratti fudhatamu taasiseera. Egaa manni ja'uusaa golama keessa galee jiraachuu fi karaa nagaatti yoo hin deebinee ejjennoo jabduun irratti ba'uu odeeffanneerra. Odeeffannoo dabalataan mootummaan Gibxii Itoophiyaa waliin marii taasisuuf ejjennoo baasuu ishee dhagahamaa jira. Akka odeeffannoo mootummaa Gibxii irraa bahee ibsutti uummanni Gibxii jireenyi isaanii persentii 90 laga Naayil irratti kan hundaa'e waan ta'eef Naayil immoo harka 90 laga Abbayyaa kan Itoophiyaa irraa burqa. Kanaaf uummata Gibxii fi mootummaan Gibxii dhimma kanaa irratti xiinxala gaggeessineen wal hubannaa haqa tolfannee jirra waan ta'eef waliigaltee tapheewwan 3 dura Asmaraattis taasifamee kufaa goonee gara Itoophiyaatti fuula keenya deebifanna jechuun warri Masrii wawwaataniiru. Garee araaraaf deemus dhiyeenya hundeessinee gara Itoophiyaatti jaarsummaan ergina jechuun ibsaniiru. Itoophiyaan haqa qabduun akka mo'attu beekuun Gibxiyyuu ragaa guddaadha. Egaa jaallatamtootaa fi dhaggeeffattoota keenya qophii guyyaa har'aa asumaan golumnaa yeroo dansaa qabaadhaa. Galatooma.